Taakiyyaatti wanna kanaa yoo ka jiraatu taate million% mootummaan kana gochuun qabullee sirriillee miti mal yaada namni yaada isaa bilisaan ibsachuu qaba. Freedom of speech ka jedhan kan nuti mootummaa kana deeggarru bar sun haa dhufuufi bar akka amma biyyoota amma nuti keessa jirru akka Biriteen ka addunyaa guutuu dimokiraasii barsiiftee kan akkana haa taatu barbaanna bar biyyi keenya. Saniifuu karaa itti yaada san ittiin deeggarru hin qabnu yaada akkasiillee deeggarrullee wanni akkasii yoo jiraate immoo mootummaan sirrii miti wanni akkasiillee hin jirullee jedhetti namana yoo jiraate sirrii miti anyways. Ayyee Badriitu dubbatu barbaada kan inni booda caagaa fi bareedaa tokkoon caffee qaba. Ayyee Badri bifama daqiiqaa si harkaa qabnee daqiiqaa 5 qabdaayyuu gaafii waan ta'eef gaafii akkuma gaafiitti. Faddu Hamzaan gaafii reefu kaasisan irratti wanni hubachuu qabu. Kan irra jirru kun social media da social media immoo yerootu fide namni waan asirraa dubbatuuf waan biyya isaa isa rakkise kana waan humna isaatii ol ta'e kana humnoonni siyaasaa kun akkam fakkaata kun maal fakkaata waan jedhuu fi akka sabatti immoo kana keessatti akkamii ilaalamnaa garam deemaa jirraa eessa kaan eessa jirraa garamitti immoo deemna waan jedhurraa namni yaada wal jijjiiraa jira kun ammoo mirgaa jechaadha yerootu fide social media irratti akkuma isin waa'ee nama dhuunfaa asuutan yoo feetan arrabsuudhaan yoo feetan faaruudhaan gootan nuti namallee arrabsinee hin beeynu faarsinellee hin beeynu nuti koosii Oromoo irratti kan yeroo hedduu dubbannu waan keessa dabarre waan yaadannuuf bakka irra geenya kanarraa duubatti akka mucucaanneef jecha waca ammaa kana keessaa dhaabbanne jecha waca ammaa wal quban qabne kan kaaba kan kibba kan baha ilaalu kana keessaa wanni dhaabbanneef isaaf jecha. So dhuka siyaasaa Itoophiyaa fi haala ji'oopolitikaa naannoo sanii namni hubatu dhaabbatee yeroo tokko tokko of ilaaluu qaba jechaadha. An eenyullee gammachiisuudhaaf koosii Oromoo irratti qumaarri siyaasaa deebi'ee akka taphatamu meeshaan ta'u wanni hubatamuu qabu guddaan isaa jechaadha. Abbaan fedheellee yoo dhufe immoo taakkuu takka haqni Oromoo akka dhiibamullee hayyamu. Eenyu waliin dhaabbadde isa sana immoo dura hin dhaabbadda jechuudha. Wanni hubatamuu qabu isa. Akka Oromoo irratti yaada kana irratti namuu waliif gala. Garuu amma faarsee bulaa, bitamaa, maal waan akkanaa kana waggoota 20 dabran kana ana caalaa namni mul'uchu godhee sirriitti irratti hojjete hin jiru. Garuu bara sanitti waan goonuuf qabna. Bara sanitti alagaa jalaalmaan Oromoo baasuudhaaf Oromoon gam tokko goree akka diina waraanuuf godhaa turre. Arrahumni guddaan Mazawai Badriin gaazexeessaa ni beektu jedheeti yaada namoonni hin beekne nama dandeettii waa baay'ee rakkoon qabu dhiisa. Abee kan himaaf nuti har'a akka sabatti bakka dhaabbanne tan akka qoosatti hin geenye gariin namaa kana osoo beeku dantaa isaatiif jecha gurmuu malee agoobara tokko jalatti osoo waan tokko hin qabatin ka'aniituma siyaasaa hurgufannaa tokko taphataa jiru jecha. Kaleessa leencoo lataa fi diimaa nagoo leencoo lataa fi rabbi araaramuu fi galaasaa dilboo carraan laatameef piraayim ministeerii biyya sanii akka ta'u carraan laatameef ture paarlamaa keessatti nuti qophiidhaa miti galaasan deebisee mallas akka yeroo waan isaan dalaganillee kakaasee carraan akka laatamuuf carraa silaa Oromoof laatame san dabarsanii kennan bara 2018 keessas waan nu mudate humnoota mootummaa dabre san irratti qabsoo godhaa turanii fi humna mootummaa san keessaa qabsootti dabalamee jidduutti walqixxummaan siyaasaa qoodamiinsi aangoo akkan taasifamne harki micciirame wanni hedduun akka gara Oromootiin hin luuccoyne taasifame jecha kabaja ulfina dhageettii qabnuun balaa hin taane keessa seenne jecha. Ar'as annaaf hin taane jedhe laal mandii eesi dhageessise hanga eesi garsiise kana caalaa bokkaan roobuu shakkitaa jedhe mandii eesi dhageessise mandiisuu beeytu kan roobni hogguu roobu gagag jiru sagalee qabu hanga'uu hangaasuu beeyta har'a warri kaabaa maaliif walitti dhufan maaliif siyaasa foorqeedha mootummaan Oromummaa kuush jabeessee samee tokko warra sameeti kana laaffisuuf barbadeessuuf deema sadarkaa pirezidaantii biyyatti wanni jedhamuuf maali siyaasaan alagaaf galte nuuf hin galletun maaliin
moo boru deebinee gaabbii odeessuu waan barreessan kitaaba san galmee san keessa deebi'uu barbaanna isa jiruutu nama gubaa jechuudhaan. Kaleessa haala akkaan ulfaataa keessatti yeroo qobsaa godhaa ture san ati Oromoodha lakki an Islaamaa ati Oromoodha lakki an akkasii jechaa turte Oromoon. Har'a immoo san keessaa baatee dhaloota qubee jenna. Dhaloota qubeetii miti. Dhaloota qubee osoo hin taane dhaloota gubaate kun. Qubee afaan Oromootuun barreessanii ulaagaa maqaan kun kennamuuf sirrii miti. Waan as deemullee hubatan. So nama arrabsuuf osoo hin taane waa hubatamuun bareedaadha. Yeroo ulfaadhu galatoomii caffee sitti ol deebi'a. Abbaa shittoo si dura jira. Abbaa shittoo daqiiqaa 5 qabdaa itti muddi. Kalqeen dimxiinu dhooggate indagana ammoo deebi'etanii affananii tana booda wayita gandatti wal himannaa indagana ammoo deebi'etanii mangiftii kenna harki isaa bal'aa miilli sanuu caalaa jedhee hajichi sanyii kennanii fi jennaan interview irratti. So thank you. Xiqqashoo enjoy gochaa tumaasoo wayii jechaa fi daqiiqaa 4 qabutti fayyadamee yeroon haasa'u jalqaba irratti isin warri waltajjii akkanaa qopheessitan waan bareedaadha. Wanni asirratti uumamuu qabu isin lameenuu sirriitti isin hunda warra sirri jiru kana sirriitti isin beeka. Caffeedhaan for the first time I think waliin waltajjii akkana wal argineen beeynu. Nice to meet you bro. Maal jechuu barbaada? Social media wanni inni uumuu danda'u yoo jiraate social awareness dha. Awareness uumuudha. Gaafileen amma asirratti dhuunfaadhaan firoomsaa yookiin caffee yookiin sa'aat gaafannee inni nu deebisuu danda'u akka biyyaatti there is nothing. Homaa deebisuu hin danda'an. Garuu awareness uumuu ni danda'an. Hubannoo akkamii fa'a? Caffeen duraan mootummaa arrabsa har'a mootummaa deeggara. Gaafi inni mootummaa arrabsu deeggartoonni garee biraa isa yoo arrabsan. Gaafi inni mootummaa deeggaru deeggartoonni garee biraa har'allee isuma yoo arrabsan. No bro nuti wal arrabsurraa maali balaa wahiitu tanarraa nutu qimu. You can bakka atillee deeggari yoo barbaadde abaa'oo jedhi yoo barbaadde oromoo jedhi yoo barbaadde maal jedhi yoo barbaadde mataa ofiitiin firoomsaa jedhee paartii ofii fidatee haa dhufu. Garuu wanni na ajaa'ibu ummata keenya mataa isaa kana ka qollofneen politika waa mormuutiif arrabsuti. Faarsee bulaan on jetti. Nusumuun illee as keessaa qabaanneetii biti qabaa faarsinu. Garuu waanuma mootummaan dalagallee dhaynee viidiyoo kaasnee gadhiisuudhaaf sheemin nu qaba wallahi. Amma roobe boruuf iftaan kooriidariin marsaan lammaffaa hojjetamee xumurama. Nu warra biyya saniitiin ni jaalannaa biyya teenyaa yoo bareedde yoo tolte nutti tola biyya ajaa'u keessa deemurra karaa bareedaa ni jaalannaa. Karaan kun bareedee nu dalagamee yoo jennellee faarsee bulaa jedhamna. Garuu immoo akkasumatti mootummaan waan hunda parsantii 100% gaarii godhaa jira jechuu miti. Namni waa hojjetu ni dogongora. Namni kitaaba barreessullee barqubee keessatti ni dogongora. Jechootaan nama tuquu danda'a. Gosa biraa miidhuu danda'a. San malee wanni isin godhaa jirtan tokko bu'aan inni buusu yoo jiraate akka namni yaada garaagaraa different idea qabu irratti respect wal godhee wal dhaggeeffattu gochuu danda'uun Oromoodhaaf waan guddaadha. Moor immoo namoonni biyya keessa hin jirre osoo dubbachuu baate. Jechuun osoo dubbachuu ni danda'a yaada kennuu ni danda'a. Yaada dogongoraa maaliif amma nuti yeroo baay'ee Oromummaa tana Itoophiyaa umarraa achi dhiibna. Nuti Oromoodha malee Itoophiyaa miti. Itoophiyummaan tunuu nu hibarre yoo nu hin jirre Itoophiyaan hin jiru. Osoo nuti alaabaa arangaadee bicaa qayyee kanaa keenya jennee ofitti qabne jarri kun hundi ni bada. Oromoo mataati Itoophiyaan tun guutuun biroo. Minilik keenyaa baale dhalate. Osoo akkas jenne namni boru minilik nugusa kenna jee matarra nu baasu hin jiru. Kuni siistemni nu galuu dideeti mormuu qofa arrabsuu qofa taane. I don't know as keessatti ani nama tokkollee yaada deeggareetii miti ani nama siyaasaatis miti garuu niin argaa siyaasa ani keessa hin jiru jechuu hin dandeessu. Namni jiraatu kamuu siyaasa wajji jiraata. Barataanis, barsiisaanis, koomediyaanis, artistiinis wanni kamuu poolitikaadhaan waan adda qabu sidhaa'uu hin qabu. Xumura irratti yaadni biraa kan kaasuu barbaadu. Namoonni keenya kun yeroo hedduu waa'ee siyaasaa fi dogongora mootummaan dalagee fi gaarii ati dalagdee fi yookiin faarsee bulaa ta'uu keessatti himuu caala asirratti mee miidiyaa keenya irratti sarchi godha please. Mee dhugaa yeroo asirraa baatan YouTube irra deemaati Oromoo book review jedhaati. Namni kitaaba afaan Oromoo tokko YouTube irratti translate godhee kitaaba mindsetii kitaaba science fiction kitaaba businessii translate godhee YouTube irra kaa'uun jiru. Oromoon gara barnootaatiin hin jiru. Mee miidiyaa irratti nama waa nama barsiisu barbaadame afaan Oromootiin. Mee nama biizinasa karaa nama qabsiisu. Mee nama akkaataa how to investara ta'uudhaaf akkamitti lafa mootummaa gaafattee lafa investimentii fudhatte jee namni viidiyoo magabaabduu dalagu hin jiru. Waa'ee siyaasaa moo xiqqaa guddaan dhalaa dhiirri hundi itanatti naalessi daa'imatti. Mee qofa waliif haa keenyu namni biyya alaa jirtan kuniin at least
namni barattan barnoota barattaniin haa nama haa tajaajilu jechuun barbaada. Uummata kana asumarraa wal arrabsaa buluun differensiin nufi nu tokko hin jiru yoo babal'ifne malee yoo gandummaa finne malee yoo waan deemaa jiru kana addunyaan akka nuti wal arrabsinu kana nurraa translate godhattee yoo kadha geessu taate nutti kolfite malee waan hundaan duubatti hafnee jirra. Mee AI dhaan afaan Oromoo barbaada. AI training nama kennu laala mee forex trading laala mee crypto laala. Wannummaan tokko afaan Oromootiin hin jiru. Waan siyaasaa yoo sarchi goote garuu Jawaar Mohaammed maal jedhe ka jedhu Abiy maal jedhe dhibbatu sii ba'a. So mindset keenya garasitti illee ajijjiiru jechuu barbaada. Enjoy godhaa. Thank you yeroo Hawaasni garaan beelaa waan ati jette kana eessa namarraa dhaggeeffataa miti. Shittoo kiyya hawaasni garaan beelaa waan ati jette kana eessaa dhaggeeffata. Waanuma beela isaa irraa furuu dhaggeeffata. Carraa dabarsi nama biraati kan ayyee. Yaa caffeedha. Daqiiqaa 5 qabdaa miyuuti irraa kaase caffee. Ayyee. Fayyaade Abbaa Shittoo Hamzaa Badrii Firoomsaa isin hundinuu warra as gubbaa jirtan fayyaada warri dhaggeeffachaa jirtanis. Duula bareeda eegalte Firoomsaa duula yaada ammoo hudhaa duula Oromoon wal mormtus wajjin teessee nagaa wajjin marichuu danda'udha. Waan kana reefullee irraa haasa'aadhaa turre waan gaariidhaati itti jawaadhachuu maratu duraati. Lammata jara keenya oguu wajji haasofnu akka paartii siyaasaa yookaanis miseensa mootummaa nu godhina. Miseensa mootummaadhaatii misee warri kunillee namaas warri haftan warra sooshaal miidiyaa gubbaa jirtan malee miseensa jaarmaatii miti. Akka Oromootti nu dhagame wal maranna gaafa waa'ee mootummaadhaa kana dubbannu mootummaa waan goote ragaadhaa wajjin dubbanneeti dadhabbii mormitoonni qabaniis an mormitoonni mana jirtillee jeenamanu qabaniis ragaadhaa wajjin dhiyeessinee dubbannu. Garuu siyaasaan Oromoodhaa booddeen kana karaa arrabaa jijjiiramte. Mormituunis si arrabsiti mootummaa digulleen arrabaan deebisaa kenna. Siyaasaa bocolomtee akkuma jirti siyaasaan Oromoodhaa. Waan kana keessaa baasuudhaaf mee Oromoo wajjin gatteessee walillee mormitu yaada ammoo haa barattu. Wajji haasoo haa barattu waan durraa kaafnee waan kana dubbachaadhaa jirra. Yaada deemtu na badriin kaase. Yaada arra jarri silaa Oromoon jaalanne warri Oromoo tana belleessuu barbaadu. Warri Oromoon bishaan keessaa baate galaana keessaa oomte Madagaaskarii dhufte Oromoon lafa tanaa miti nuun jiru arra mataa wali qabateeti Eertirarraa eegalee Tigraayeen fannoo mataa wali qabataniiti akkamitti Oromoo cabsinaa halkanii fi guyyaa ciisan qaban. Keenya nuti arra akkaan taatu akka malee taatu nama nuti jaalannu hin taatu nama nuti hin jaalanne hin taatu Itoophiyaan baanantuun harka Oromoodhaa galtee jirti. Kana hundinuu ni beekna. Warri mormuus warri deeggaruus Itoophiyaan baanantuun harka Oromoodhaa galtee jirti. Finfinneen amma soddom dura keessaa deemee fi Finfinneen ammaan tana argu takkaa miti. Finfinnee Oromootiin arga ammaan tana. Itoophiyaa ta Oromootiin arga. Eerlaansii ka Oromootiin arga. Oofisa jiru hunda birookiraasii hunda keessa Oromoon galteeti ta Oromootiin arga. Afaan Oromoodhaa ka dur kabajaan qabne irraan tana kabajaadha qaba. Obboleen kee dhageeffadhaa. Oromoo ta'uu kee dur ittiin mataa qaqqabatta arra mataa itti ol qabatta. Jarri arraan tana mootummarra jiru kuni dhugaadhaa akka nuti barbaannutti waa hunda bash godhuu baataniis Oromoo roorroo gartee if tuffachuudhaa keessaa Oromoo roorroo alagaan tuffachuu keessaa Oromoon aadaa fiitiin qaanfachuu afaan fiitiin qaanfachuu maalummaa fiitiin qaanfachuu keessaa arra ol baanee jira. Kuni qabsoo piippiin goota qofaanii miti qabsoo uummanni Oromoodhaa hundi godheeni bakka arraan tanaa kana geenya. Garuu arra warri mootummarra jiru kuni nu bakka bu'eeti achi jira. Dhiiqeeruti aangoon itti baana. Ollaan keenya Oromootu Itoophiyaa harkaa qabatti beeka. Addunyaan dur salfiitti baanee itti iyyaa turre Oromoodhaatu isintu biyya harkaa qabaa nuun jedhan maanta Noorz Ameerikaa keessa qaaniidhaaf salfii hin baanu. Awurooppaa keessa qaaniidhaaf salfii hin baanu. Maaliif? Isintu biyya harkaa qabaa isin yoo isinii galtii aangoo qabaachuun keessa nuun jedhan dirree bahanii diisii gaafa dhayne guyyaa booda isintu biyya harkaa qabaa nuun jedhan qaaniidha. Alagaan nu wajjin jiraattu Oromoodhaatu biyya qabatti beekti. Waan kana ifirratti wallaallee mee haa jennu mootummaa Abiyyii fi Shimallis haa jiisnu haa kaane. Jaarmee tokko qophiidhaa lafaa qabna jira keenya. Jaarmee tokko mee isin warri mormu jaarmee tokko ka Itoophiyaa fi Oromollee sarkaa kanatti ol kaasee kabajaatti godhuu danda'u. Lafaa qabna lafaan qabnu. Yoo lafaan qabaanne walitti aaruu yeroodhaaf walitti aarree warra mootummaa jirurraa aarii qabdan gariin ammaasii yeroo dheera qabsooynee aangoon tun silaanuun malteen harkanneedhaatu aarsaa nuti hoo maaltu nu aarsa yoo dhugatti Oromoodhaaf yaanne
yoo dhugatti sabaaf yaadne yoo dhugatti dantaa dhuunfaa keenyaatiif yaaduu baanne yookaan aangoo mataatiif yaaduu baanne kabiyyaa harkaa qaba Oromoodha maaltu nu aarse waan kana namni keenya qaqqabatee itti yaadaadha firoomsaa kiyya yaada eegalta kana jabeessi guyyaa saftii adeemtu kana Saatardee akka Itoophiyaa galgala isaa sadirraa eegalee dibbeetii kanaa qabna dibbeetii warra mootummaa mormuutii fi warra mootummaa deeggaruutii bal'inaan qabna as gubbatti mana ibsaa jaalaa jennee bakka biraa qopheessaniis kootuuti irraa hirmaadhu yaada amma eegaltu kun yaada bilchaataadha. Inumaa akkaataa tiiktookii fi sooshaal miidiyaan Oromoodhaa ammatti deemu kana jijjiiruudhaaf yaadni akka ammatti haaftee kun yaadni Oromoon yaadaan wal mo'uudhaa kun hedduu bareedaadha. Diinummaa takka illee waliin qabnu ammanaa fi sa'aad nama yeroo dheeraa wajjin dalagaadha ture yoo gaafatte amma diinni kiyya tokkoffaa nama caffeeraa mis jedha maaliif waan ana biyyee garuu waan inni maaliif annaaf gala inni dhisi laal isaas dubbii Oromoo laaleessaa ani dubbii Oromoo na laaleessa. Akkasii jedhu siyaasa irraa. Miidiyaan garam jijjiirama barla akkaataan isaan itti gadhufatu barlamaa jira. It's joking. Caffeen qoosaan keessa buusee dhageeffadha jira keenya. Waan kana irraa barannee fuuldura kaayyoon keenya hundinuu milkii Oromoodhaati. Oromoon kabajamuudha. Sabni keenya kabajaa argachuudha. Biyya keenya irratti abbaa ta'uudha. Garas deemaadhaa jirra. Gaafachi keenya nuti waliif galuu teenya. Osoo waliin murre gartee yaada moohaadhaa haa deemnu jechuun barbaadaa fayyaadee. Yaadotuma ulfaadhaa hundi keessanuu warri as keessa waliin turre nama yaada qabu yaada counter attack takkitti caffeen jaala kiyya jabaadha bara iddullee hojii turre ammallee waliin jirrallee wal hubannallee anamma caffee kiyya laal habibi maali beeta anamma osoo si bira dhufe si wajjin barcaa taa'ee si wajjin mirqaana maaliif naan jedhe anamma fakkeenyaaf obboleessa haadha kiyyaa garaa tokko keessa waliin baane wajjin siistemni keenya tokko miti sooftiweeriin keenya tokko miti. Inni hundi teeni yoo ta'e Windows 7 yookaan Windows 8 dha sigalee sooftiweeriin keenya illee garagara yaadni keenya ilaalchi keenya garagara. Kana jechuun kiyya mali namni garaa takka keessaa beeyyuu haadhaaf abbaa takka aayidiyaa garagara hordofa garuu aayidiyaa siyaasaa garagara garuu tafaamilummaa tawaloomaa rispeekti walii godhee waliin jiraata. Kana jechuun kiyya maalidha anama biyya Jarman keessa jiraadha namni hedduun na beeka saayiba tokko qaba gamtaa jedhanii artistiinis sirboo beekan amma anaaf gamtaan saayiba jaba akka malee walitti jabaati garuu ilaalchi siyaasaa keenya jechuun kabiltsiginnaatii fi keenya caala jechuun wal mormuu irratti walirraa fagaachuu distaansiin nu walirraa fagoo jiru nuuf biltsiginnaa nama fakkeenyaaf walitti kaluu jirra bara amma biltsiginnaa nama fakkeenyaaf warri baraadinaa nuti barbaadanii na jibbinu maaliif naan jedhiga barri itti qaraanee itti hinillee nu sirraa hojjetanii bar karatti deebuu didan jarra maaliif beeta laayinii irra dhufuu didan maaliif laayinii irra dhufne nuti fakkeenyaaf amma mootummoonni addunyaa neetnaa irratti maa dhiibbaa godhan dhiibbaa gochuu jechuun maali harka micciirte inni akka karatti deebi'u gochuudha malee diinummaa akkasillee ilmaan Oromoo kamirraayyuu hin qabnu abbaa kamirraayyuu maaliif Shimallis Abdiisaa akka dhuunfatiin taane nuti wanni asirraa wacuudhuuf maaliif akka jirru of sirreessaniif akka karatti of deebisaniif akka obboloota ilmaan isaanii kana hunda gaaddisa caalaa takka jalatti walitti qabanii yoo akka nu barbaannu hin ta'inillee parsantii 60 takka gartee fakkeessuma wayii masmasal hundi adargunu har'a nuti ka barbaannu maali akka gaafa Oromoon gaaddisa hooggansaa jedhamee Oromoon hundi aangoonni siyaasaa aktivistiin namni hundi aayidiyaa akka tokko qabaachaa ture gartee akka gaafa zamana isinii akka taanu barbaanna malee ilaalchi siyaasaa fi jibbiinsa hamaa walirraa qabaannee miti akkasitti nu hubadhanullee. Thank you very much. Thank you. Ulfaata Saado saniin beena jechuun qoosamaaf jedhe caffeellee dubbii jalqabaa anilleen. Saayibii biyya caffee qoy as biratti caffee daawwatu qoy caffee amma magaalaa Finfinnee keessa waggaa 12 jiran haga biyyaa bootti. Unity University Kooriyaa duuba jira achi baradhillee. Baankii Awaash Friendship yoo beektee fi Boolee Madalaan waggaa 3 achi dalagaa turellee. Magaalaa Finfinnee Boolee Mikael gaafa hin jiru jechuun ijoollee Oromoo ijoollee wadaa takka nama afur maaltu ture wallahi Boolee Mikael keessa jechuun Oromoon nama 5 nama jaankin wal beenu ijoolleen gaafa san achi turre jechuun har'a galuu Boolee Mikael sun Oromoon itti galee namni kenna magaalaa seenee yeroo akkasitti agartu si gammachiisa. Kana jechuun ammoo maali magaalaa san keessa biyya san keessatti ammoo aarsaa guddaa itti kaffalean akka nama tokkotti jechuun warroota na beekantu jira. Oromummaa akka Oromootti tiima qabna guruuppii qabna wal kabachiisnee wayyaalaa fi fayyaalallee biyya magaalaa san keessa jiru wajjin
wal kabajnee jiraachaa ture. Oromummaa keenya magaalaa Finfinnee keessatti ittiin boonnee kan namni taaksii keessatti dubbachuu sodaatu ittiin dubbannee ittiin haasofnee sagalee telefoonaa ol kaasnee jechuudha. Dhugaa dubbachuuf namoota ol beekan wajjin guyyaa tokko seeraa kana si taphachiisaa waliin haasofnaa waan ati reef kana kaasteef jechuudha. Kanaaf nuti ilmaan Oromoodhaa eenyummaa kennan takka salphannee beenu qaanfannee beenu bakka feenoodha inni qoma dhaannee Oromummaa kenna ittiin boonnee mataa ol qabannee deemna galatooma waan kaawuntaraattaa kenna isinis sireef na ulfeessaa isiniin jedha galatooma. Ilu waa dubbachuu barbaadde miitu irraa of kaastee ati gammaa waan leen dubbanne